Obbo Callaa maqaan pirezidaantii Itoophiyaa ammaa eenyu jedhama? Pirezidaantiin ammaa eenyu? Ijoo Dalaa sun. Gaafi sirri na gaafatte gaafiin tuni gaafi qallaan isinitti fakkaate. Dhugumaa jirtu. Baay'ee gaafi qallaan isinitti fakkaate. Dhugumaa jirtu re. Aangoon pirezidaantii Itoophiyaadhaa hamma cheekoliin beeku. Wallaahi. Anna amma hin beekaa maqaa isaan beeku garuu maqaa akkasiin nama dhibu takkaa maqaa Itoophiyaa akkasiin dhageen beeku. Yaanis gubbaa boodii isaa feesii isaa. Maqaan ni ulfaata. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment kun qophii keenya addaati. Qophiin keenya addaa torbaanitti al takka Forex Entertainment irraa kan isin dhiyaatu yoo ta'u qophii keenya addaatiin gaafilee nuti asitti dhiyeeffanneef deebisaa kan kennan yoo ta'u isinis bakka jirtanii gaafilee nuti gaafanneef deebisaa isa sirriidha jettanii yaaddan komantii jala nuuf kaa'aa hanga qophii keenya dhumaatti nu faana turan affeerraa teenya kan kabajaati. Caaltuu gaafiin tokkoffaan siif addunyaa kana gubbaa biyya meeqatu jira? Isaamuutiin tasaa gajjattee hojii gala. Addunyaa kana gubbaa biyya meeqa jira jallaa? Hundee boolta. Wajji jirraa mi kaameera hin geenye tokko maal ta'e? Biyya waa tokko maal jedhaa? Beekuun bar waan tana hin beekuun deebisaa. Hin beeku. Waan hin beeku nama jenna. Nama yaalu isin keessaa. Biyya 195. Okay, gaafii lammaffaa bocallaa qophee. Seeliin dhiigaa maaliif nu gargaara? Dhibdeen irraa ittisuuf jechuun akka waraana makalaakaa biyyaan garree baay'ee ittisa biyyaa nuufillee seeliin dhiigaati akkasi dhibdee garaagaraa rafee wantoota garaagaraa. Obbo Biraa. Okay. Namni Itoophiyaarraa gabrummaan gurguramee deebi'ee mootii biyya Hindii ta'e maqaan isaa eenyu jedhama? Wanti Maalik Ambaar. Addee Caaltuu. Kanatti tolchire. Addee Caaltuu. Maqaan Afrikaa kan durii maal jedhama? Gaafii tolphaa kanaa nama gaafaa dirree. Alkeebulaa. Okay. Callaa. Biyya Afrikaa saraa gad jiraatan keessaa biyyi yeroo jalqabaa maallaqa mataa ishee sirreeffatte yookaan hojjetatte beekama. Itoophiyaa. Okay, Obbo Biraa. Daa'imni lafee meeqa qabdi? Daa'imnoo. Lafee dhibbaaf jaha. Deebi'eeti lafee dhibba lama ta'a gadi guddan. Eessa magaarti? Tantanfaadha ta'e. Yaale. Narkanne. Inni diigati walitti hodhaa. Daa'imni moo? Eegaa lafee meeqa qabdi daa'imni? Ilmi namaa lafee dhibba lama qabaa arbaate wayi. 206 kan. Eegaa. Akkas qaba. Namni guddaan Daa'imni dhibbaa 80 qabdi. namni guddaan akkas qaba. Bakka dhabee. Namni yaaltan isin as keessaa Abbo Callaa. Wallahi daa'imni lafee takkuma qaba. Hundi lafee qaama keessa jira. Daa'ima namaa baana. Lafee takkuma qaba daa'imni. Tun lafee. Maqaan lafumaa. Lafee takkuma qaba. Addee Caaltuu ta'u Jaaf qeena dardara takka. Dardara takka. Mana dhibbaatti gadi. Lafee takka qaba. achi ol hai. Dhibbaa olii. Eegaa. Dhibba lama qabaa. Namni guddaan dhibbaa jaha qaba. Dhibba lama jaha. Hin arganne. Oo. Kan namde. Hin argan. Meeqa qaba daa'imni? Daa'imni lafee 300 qaba. Maal jechuudha? Eegaa. Walitti deebitee? Walitti deebitee jechuun daa'imni yeroo dhalatu. Seedaa kan guddaa xiqqaatti bara jalaa ol guddaatti hin ta'e. Lafee 300. Gubbaa gad deemtee Daa'imni guddaa caala lafee qabdi daa'imni. Edaa gubbaa gad dhufte haa deebiin amma naa galte. Ambara ta'e duraan hin qabdu lakkaan guddifataa deemtee edaa walitti deebi'aa dhufte. Walitti deebi'aa guddatti. Amma naa galte. Caaltuu. Saatalaayitiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif samiitti ol ergite maqaan ishee maal jedhama? Wallaahi macaan muka. Yoon tana gaawwatu hin baanu waan ammaa deemte. Eegaa bara 2019 jee 2000 kan. Wanti akkuma aangoo qabatee saatalaayitii samiitti ol gadhiite. Oo, waan beeku waan akka nama gaafatee dheerame. Iitii. Mokon. Iitiima. Yaad wallahi bareeda jirta. Eegaa. Inni beekaree inni anaatu. ETU waan maal naaf jaabu. ETU ni waan biraa maqaa mun beekna gaafata. Callaa qophee.
Wallahi yaadu cufi nuti. Achirratti waan barreeffamanii yaadu. Duri iitii qaba brother. Tani eetu waan fedhetti guutan. Kan nakkoon lakkoofta tani eetu. Lakkoofsa malee lama kan hin qaba. Gadaa. Gadaa. Maqaa itti baata yaadii maqaa hundaa anuu SMS godheetiin jira. Taan arganne sun hundi keessa. Maal jedhama maqaan isaa beektaa? Itoophiyaan remote sensing satellite 1 jedhama. Gabaajeen isaa maal jedhama? Gabaajeen isaa ETRSS. Fiddee baraati fiddee bara RSS san diraan deema. Kanneen baana malee beeki abbreviation isaa hundee. Qabandaa isin jalaan badini. ETRSS. ETRSS. Obbo Callaa maqaan pirezidaantii Itoophiyaa qaamaa eenyu jedhama? Pirezidaantiin ammaa eenyu? Ijoo dalaa sun. Gaafi sirri na gaafatte gaafiin tuni gaafi qallaan isinitti fakkaate. Dhugumaan jirtu. Baay'ee gaafi qallaan isinitti fakkaate. Dhugumaan jirtu re. Aangoon pirezidaantii Itoophiyaadhaa hamma chee waliin beeku. Wallaahi. Anna amma hin beekaa maqaa isaan beeku garuu maqaa akkasiin nama dhibu takkaa maqaa Itoophiyaa akkasiin dhageen beeku. Yaanis gurbaa boodii isaa feesii isaa. Maqaan ni ulfaata. Warri abbaan uumaa mun beeku yaad. Haadha qofaa beekaa yaad. Eenyu itti baasee dhufu? Atama saaloo dhazaa hudeetti naa qabu hammaa maqaa isaa ni ulfaata. Jabaa maqaa isaa. Isiin gaa kudha meeqa butee? Wantara irraa butee mere? Saddeet moo kudha sagal butee? Raadiyoo hundara buutee. Wantara butee kan ho'i maqaa irraa fudhate. Barada bire buute. Barada butee isa? Ho'i maqaa irraa fudhate rigaa maqaan dheeraa. Taayee Aska Sillaaseetti. Saala Girma Walda Gorgis. Girma Walda Gorgis. Walda. Saala Work. Saala Walda. Sahla work. Sahla Work. Saala Work. Saala Marre Work itu bar. Kama kunis. Taye. Asqaxxan laa. Maaliif pirezidaantiin hundi maqaan isaa jajjabaata. Maaliif astaayitiin Aangoo isaatu jabdu. Aangootu jajjaba. Aksa Sillaasee. Aksa Sillaaseeti. Aksa Sillaasee. Aksa Sillaasee. Osoo hin cabne kurufuun janjabii libaanjoo afaan maal Kota hambastanii. Qomee osmina jechuutiin jira. Maal? Aksa Sillaasee. Asqaa. Aska Saala. Nasaanate dhimme. Asta Sillaasee. Asta Sillaasee. Tayyee Asta Sillaasee. Aksa Sillaasee maali? Dura laafisaa boo. Biraa. Bira geessee jiru. Eegaa. Callaan bika kalee dhufu. Osoo bor dhufe hadhi salaasaa ta'a. Namni kun guyyaa kamirra dhaabatee akkana jedha. Maali? Callaan bika kalee dhufu. Silaa bor dhufe hadhi salaasaa ta'a. Guyyaa kamirra dhaabbatee jira nuun. Bakka kalee dhufu silaa boruu dhufe. Bakka kalee dhufu. Callaan bika kalee dhufu osoo bor dhufe silaa hadhi salaasaa ta'a. Namni kun guyyaa kamirra dhaabatee akkana jechuu danda'a. Salaasumarra dhaabbatee. No. Oh, isin. No. Maal? Alada. Callaa. Callaan silaa. Arbaa dha. Guyyaa roobi. Callaan silaa. Roobi. Callaan silaa. I'm sure. Dhufu. Arra dhufe yeroo salaasaa ta'a jeemee isin irra dhaabbatee malee. Biraa. Isin irra dhaabbatee biraa. salaasaa ta'a jeemee. Dhalootee ergaati. Bakka Bakkee dhabee. anoo isin agargaamu. Maal kamitti? Asirri yaadee jira. Taateen kun taatee guyyaa lama duraati. Si galee? Callaan silaa kabaruu dhufu arra dhufe. Arri meeqa baaftee? Salaasaa. Taatee sun lala taatee guyyaa lamaati. Si galee? Akkamitti? Taatee guyyaa lamaati. Akkamitti? Inni akkami gurguramu akka silaadhaa godheeti kan wanni jedha si galee? Haa bakka kalee dhufu. Osoo Silaa arra dhufe. Osoo boruu dhufe hadhi salaasaa ta'a. Namni kun eessarraa gad dhufe guyyaa lama achii sanirraa gad dhufe. Kamisarra dhaabatee arbaa baanu jira jechuudha. Okay. Callaa argatee jiru. Diliirti koo. Caaltu harree takka waraabessi lama qabee tokko mataan eegale tokko miilaa ol eegale kamtu duraan dura bira ga'a. Maa duraan qabdu warreen. Callaa baankiin jalqaba Itoophiyaa keessatti dhaabate. Baankii maqaan isaa maal jedhama? Okay. A. Daashan Bank. B. Awaash Bank. C. CB Bank. D. Abisiiniyaa Bank. Bara osoo filannoo hambuudhin si deebisee absiin yaada siin jedhan. Biraa. Gaafiin ciroo hirkataati. Ciroo hirkataa hin beekamu. Ciroo hirkataa jedha. Ceroo qallaa malee ceroo hirkataa beeku. Anis jawab hundaan beekaa. Ciroo hirkataa fi ciroof danda'aadha.
Ati keessaa tokkuma deebista. Osoon maallaqa qabaadhe konkolaataa bitadhaa. Hima kana keessatti ciroo hirkataan isa kami? A. Osoo B. Maallaqa C. Konkolaataa nan bitadhaa D. Osoo maallaqa qabaadhe. Ciroo hirkataan osoo maallaqa qabaadhe kajoodha. Ciroo of danda'an ammoo makiinaan bitadhaa kajoo. Yoo barachuu fedhe mana barnootaa dhaqi. Mana barnootaa dhaqi. Hima kana keessaa ciroo of danda'an isa kami? A. Barachuu B. Mana barnootaa dhaqi C. Yoo barachuu fedhe D. Yoo fedhe. Mana barnootaa dhaqi. Kanneen armaan gadii keessaa kan termoomeetiraan safaramu isa kamii? Termoomeetiraan? Okay. A. Dheerina B. Hanga C. Yeroo D. Tempereechara. Tempereechara. Waa'ee termoomeetira irratti mucaa tokko biyyarraa dhufeeti dalagaa geessine dalagaa arabaa. Dalagaa geessine san booda mee dalagaa hin jee dalagaa wanti lateenne san booda nu dalagaan tana yaanii garsiisanii arabtichi asiin akka xiragii asiin kana dhiqee kana qulqulleessee kana kana jee san booda gurbaan maal jaate kana kanatti dhiqeetti tottolchii hin jeena ani moo jaan biyyatti nama barate reeta ani bar nama biyyatti digirii lama qabu lafara arabtichi maal jauh jira jee hin jee beeta waa'ee biyyatti digirii lama qaba kana dalaguu jaa jennaani arabtichi itinaayim jee maal jenna termoomeetiriin digirii dhibba qabaatee bobaa jala dalagaa isaa bobaa jala itinaayim termoomeetira gisee mana akmalee tan jala digaani. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya adda akkana fakkaata. Akka itti bohaartan hundi keenya abdii qabna akkasumas waa hedduu akka irraa baratan abdii qabna. Hanga qophii biraatiin torbee walitti deebinutti nagaan nu tura.